tokkoon isa gaafadhee namni zaa barbaadee magaalaa keessatti akka barbaadetti naanna'uu danda'attiin dhagee kun immoo icciitiin isaa maali? Maaf akkas ta'e namoonni hedduun kana fardeessanii kaasanii jeetiniin eegalee fi mee ani keessummaadha magaalaaf innummaan irra haasa'u bikki itti argamnu kunoo maali? Ijoolleen dilli kunoo maali? Mee irra haasa'e kanumarra. Galatoomii iddoon itti argamnu iddoon kun hoteelaa miti iddoo poolisaati duraan mana kana namu asiin dabruu malee ijaallaaluu malee seenee namni keessatti hirmaatu hin jiru akka waliigalatti dargaggeessi ammaan tanaasti arkitu kun gumaachi isaanii yookaanis gaheen isaanii nagaya magaalaa kana harka mirgaatiin qabatanii akkuma xayyaarri qilleensi keenya ja'ansanitti warri as gaafattu kun halkan keenya siin ja'anii dhugaadha ammaan tana yeroo hundaa'u marii godhan dargaggeessi as jiru kun daa'imman harka qalleeyyitii dabtaraan ni qaraasisan yuunifoormii bitaniif dhiiga isaaniitillee raayyaa ittisa biyyaatiif gumaacha godhan amma dura gaafa akkasittillee biitii wareera gubbaa jirtullee miliyoona 2 ol maallaqa gumaacha godhuudhaan akkasumattillee yeroo barbaachisu yeroo qulqullinaatis ni hojjetanii ayyaana muslimaatii fi ayyaana kiristaanaa gizee dhufe immoo halkan waan dalaganiif jecha guyyaa bilaashitti yookaanis kafaltii takka malee hawaasa tajaajilaa jiranii. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Ani ajaa'iba natti ta'e dhiiroo jarri kun namni dilli kun hundi durgoo kafalameef immoo dirgoon kafalamee jiru. Dirgoon kafalamuun jiru. Maaliini liidariin yookaan hoggansi tokko nama jala qabu isaan fooloora isaa yookaan hordoftoota isaa nama inni bulchusan haala kamiin communicate godhee yookaan haasoo waliin godheeti namni dilli kun afaanuma takkaan ka haasoo ka hojjetu xiqqashuma meerraa jiiti ni maayyeessina. Rakkoon qabu wanni akkana waliin nu fide jaalala dhugaasa walii himuudhaaf magaalaa tana keessa wanni jiru gandaan adda haa qoodamnu malee namu qalbiin isaatii fi onneen isaa bakka takka jirti jaalalaani wanni amma hojjechutti jiru jaalalti namammoo hin jiru. Tanaaf hundi keenya hojii hojjetamu wajji harakkatellee gargaaruudhaan akka tasaa tahee maallaqni yeroo hunda warri baajaaji keessa irraanfatee deeme 200 230 warri halkan jimaa dalaguu jira fidaniiti amantummaadhaan warri asirrattillee badhaafamee ni jira wanni takka yoom baajaaji keessa sirraa kufellee waan badaa hin jiru wanni akkana gooneef waan takkaa miti nuti tajaajila hawaasaati yeroo hundaa'u hawaasa keenya tajaajiluu fi isaanis hawaasa tajaajilan gaheen keenya wanni takka adda hin jiru isaan bulchoota halkaniiti nuti bulchoota guyyaati jechuudha akka kantiibaa guyyaa fi kantiibaa halkan jaalala. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kanarraa waa hedduu akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan kun olta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiif dhaleeffamaa ture arraan tana istiidiyoo irraa gabba'uudhaan gara magaalaa Dirree Dhawaa imallee waa hedduu daawwachaati ollee kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaadha. Khadir Jawaar waliin ta'uudhaan mudannoo isaanii haasawinee waa hedduu laallee jirra gazaatu nama daangeessa malee silaa dandeenye waa hedduu irra haasawuun waan danda'amu waan ajaa'ibaatiin ani arke namni hedduun kanarraa muuxannoo ajaa'ibaa fudhachuu danda'a jeetiin abdadhaa waan fakkeenya ta'u abdii guddaadhaan qaba sagantaan keenya har'a kanumaan maayyii ta'a jechuudha hamma torbaan gaariin isiniif hawwa.